Ashama harka fuunee jira jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota daawwattoota kiyyaa kachi jennee jirra har'a dama waan haaraa isinii qabannee dhufnee jirra. Magaalaa Qatar Dohaa keessatti waan ajaa'ibaa tokkotu adeemsifamaa ture har'a jechuudha. Baay'ee nama gammachiisaa fiigicha waggaa waggaadhaanii biyya kanarratti adeemsifamu jechuudha. Kan ummanni Itoophiyaa yookaan biyyattiin Itoophiyaa kan jedhamtu sun jechuudha kan irratti hirmaatte yeroo hundaa waancaa kaastu jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha. Haa ta'u malee bareen gaddaa xiqqoo isii kuftee turte. Barana garuu sadarkaa qaba tokkoffaa bahuu baattus garuu sadarkaa tokkorraa hanga 8 sadarkaa qabattee turte jechuudha. Warqii argatu baattus jechuudha. Ijoolleen qaxaleen qeerroo qarrittiin ijoolleen Oromoo hedduun isaanii achitti argamanii jiran ka akkuma agartan shambaa jedhaniitiin deemaniitiin akkanatti biyya ofii agarsiisaa jiranii jechuudha. Biyyi kana haa jiraattu nagaan fayyaa haa taatu isinin jedha. Dhugaa moo'atu isaaniitiif hedduu gammannee jirra. Hedduu nuti tolee jira. Dohaan akkana fakkaatti kun akkuma agartan kana jechuudha. Isin daawwachiisna hunda isaaniitu jechuudha. Hedduu nuti tolee jira. Hedduu bashannannee jira. Bakka ijoolleen Dohaa waaw isinin jedhee jira. Akkasumatti moo'atu tamee jira tokkorra hanga 8 sadarkaa qabatanii jiranii jechuudha. Kana jechuun hedduu nama gammachiisaa jechuudha. Biyyattiin nagaa haa uumu nagaa haa taatu fuulduraafillee waan gaarii yoo argine kaanii gammanna. Namni biyya ofiitiif hin gammanne waan biraatiif gammaduu hin danda'u jechuudha. Haga fe'e nu ollollus wal jibbinus keessuma biyya keenya keessa haa ta'u malee garuu biyya hambaa keessatti akkanatti wal jaalannee wal cinaa dhaabbannee wal deeggarree jechuudha. Osoo amma Itoophiyaan achitti deemuu baatte ijoolleen hundinuu akkuma afaaniin wal jibban sanitti akka miidiyaa irratti wal jibbanii osoo wal achi bakka sanitti argamuu baatanii silaa maal jedhanii manni Itoophiyaa wal hin deeggaruu wanni jedhu namatti dhagahamaa jechuudha. Garuu wayita isaan akkasitti iyyanii wayita akkasitti isaan bakka haala akkaaniin jechuudha. Jabaadha yoo jedhan bakka jabinni hedduu itti dhagahamaa jechuudha. Ijoollee tanne haamilee isaanii ta'uu isaaniitiif jechuudha. Hedduu tokko nama gammachiisa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Haamilee ta'anii fi akkanatti akka isaan moo'atan taasisanii jiranii jechuudha. Hedduu nama gammachiisa. Saniifuu hundi keessanuu like subscribe gochuu keessaniin dagatiin asinin jedha. Warroonni maatii keenya taatanii maatii keenya ta'a asinin jedha. Warroonni immoo maatii keenya taatanii galatooma warroonni hin taane dammoo ta'a asinin jedha. Like ittiin roobsaa asinin jenna. Achumaan sheer illee yoo qabaattan sheer nu gochuu keessan hin dagatina jechuudha. Akkuma agartan ka ijoolleen iyyaa jirti taphataa jirti jabaadha. Ijoolleen Oromoo hedduutu achi jira. Ijoolleen sabaaf sablammii guutuun isaa achitti yaa'ee afaan tokkoon sagalee tokkoon jechuudha iyyaa turan jechuudha. Iyya isaanii yoo fide dammoo koopiraayitii natti taasaniif iyya isaanii cufee jechuudha. Saniifuu haala akkaan nama gammachiisu akkaan namatti tolu jechuudha. Haala kanaan Qatar keessatti adeemsifame fiigichi jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Akkuma agartan ijoollee teennamee ilaala dhugaa alaabaa ofii qabattee eenyummaa ofii uffattee eenyummaa ofii agarsiisti jechuudha. Na akkanatti turee isinin jedha. Baay'ee tokko namatti tola dhugaa dubbachuuf fiigichi har'aa baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee tokko akka jeesini ibsitu hin qabu jechuudha. Uummanni kun akkuma agartan kun hundinuu Oromoodha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Sabaaf sablammiin xiqqishuudha. Yaa Rabbi Oromoo tana ta biyyaa baasteetiin akkanatti callee faffacaate goote walitti qabi. Asumaanillee du'aayee godha dhugaa ijoollee Oromoo teenna tana dhugaa. Bakka jirtutti yaa Rabbi dalagaa banee fi biyya dalagaa dalagataniitti gammadan yaa Rabbi taasisi jedha. Fiigichi kun eegalee jira jechuudha. Akkuma agartan
fiigichi egalee jira. Baay'ee tokko namatti tola dhugaa dubbachuuf hedduu natti tolee jira. Natti tolee jira. Isinoo yoo isinitti tole dammoo laayik gochuun dagatina. Okay? Laayik gochuun dagatina isinin jedha. Tokkoffaa irratti kabaate Keeniyaadha. Silaa Keeniyaan tun nurraa naftu kan jalaa naftu Itoophiyaa taanaan ima morkatti. Olompikii illee ima morkatti. Waa hunda ima morkatti qaba. Nu dhiisuu diddee Keeniyaan tun. Garuu tokkoffaa baatee jirti. Kongiraa jennaan Keeniyaalleen ollaa kenna. Afriikaadha. Hedduun nu gammachiisa. Isaanillee tokkoffaa bu'uun isaanii jechuudha. Baay'ee tokko nu gammachiisa. Maaliif ollaa kenna buna walirraa liqeeffannaa waa hedduu walirraa liqeeffannaa waan ta'eef Keeniyaalleen tokkoffaa bu'uu isiitiin hedduu gammadee jira. Gara kiyyaatiin jechuudha. Gara keessaniitiin hin beeku gammaddan taanaaniin asumaan koomantii jalatti gammannee jira. Keeniyaan tokkoffaa ba'ee tokko lammaffaarraa haga 8ffaa sadarkaa akka qabatte dammoo Itoophiyaa. Itoophiyaa nyama maqaa kajettu santu tokko hanga 2 hanga 8 qabattee jirti. Wow. Congratulations. Baga gammaddee Itoophiyaa jedhaanan. Isinoo maal jetta? Yaa. Ijoolleen bakka kanatti argamteen hundi keessanuu gammachuu keessan akkanatti ibsatu keessaniif haala kanaan achitti argamtanii shaashambaa jechuu keessaniif baay'ee tokko namatti tola dhugaa baay'ee tokko jechuudha. Saniifuu biyyitiin ammallee fuulduraaf haa deemtu waa hundaan tokkoffaaf lammaffaa sadaffaa baateetiniin nama sadarkaa waa hundaan qabatu nu haa taasisu sinin jedha. Kunoo akkuma agartan kanatti gaa haala kana fakkaatuun mo'atanii jiranii jechuudha. Akkuma agartan Senegalee fiigicha kabiraallee jira jechuudha. Bakka kanatti dammoo maal jee akka isinitti himuun beeku sadarkaa qabatanii jiran bakka baay'isaa wayi. Kunoo akkuma agartan tokkoffaa lammaffaa sadaffaa afuraffaa shanaffaa jahaffaa 8ffaa qabatanii jiran. Ummanni kun akkanatti shaajaa jira. Innan hordofuu keessaniif hedduu galatoomaa. Salaamtaa kiyyallee osoo isiniif hin kaayin haasaa kiyyatti goree jechuudha. Salaamtaallee dagannee assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakaatuh isinin jedha. Warroonni waan kanarratti hirmaattanii biyya keenya maqaa yaamsistan diina garaa guddaan hedduu galatoomaa isinin jedha. Maaliif biyya ambaa keessatti akkanatti yoo ol jajjabeessine baay'ee gaariidha. Biyya keessatti ol jibbinullee garaan ol jibbinullee afaaniin olii dirmatuun hedduu bareedaadha. Immoo nama garaan qofa bicha olii dirmatu sun nama afaaniin qofa bicha olii dirmatu sun ta'in nama qaamaaf qalbiidhaan wal deeggaree walii tokkummaa biyya keenyaa san agarsiisnu Rabbiin nu haa taasisu. Tokkummaa jedhan sun yaa Rabbi nuuf haa burqu isinin jedha. Na daawwatu keessaniif galatooma. Haga sagantaa biraatti walitti deebinutti. Bye.